nagaa caalu nagaa waaqessaniif haa baay'eetu hordoftoota abbee miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha sinillee akka nagaa qabdan odeeffama ittiin qabu waaqayyo bira guyyaa irraa kanaa maal qabattee dhuftee naan jechuun keessa hin oolu gammachuu kee tokko sanii qooduu dhufe gammachuun keessa maal naan jechuu dandeessu dhugaa dubbachuuf gammachuu addaati miti isiniif hin qoodaa innis maalni akka baga gammaduu hin gattaniifan. Karaa onlaayinii kanaan barnoota barachaa ture jechuudha. Barnoota macaafa qulqulluu waggaa lamaan baradhe kana keessatti dhugaa guyyoota baay'ee ulfaataa guyyoota baay'ee gaddisiisaa dabarsaa ture jechuudha. Isaan kana keessatti immoo waaqayyo na gargaaree waggaa lama barnoota macaafa qulqulluu karaa onlaayiniitiin baradhee xumuree kun guyyaa dheengaddaa eebbifame jechuudha. Egaa caarradha. Waggaa yeroo inni ji'a ja'aatti garuu biyyattiin galee irratti hirmaadheen ture. Haa ta'u malee egaa wanti biyya lafaatu namaaf hin guuttu galee irratti hirmaachuu hin dandeenye jechuudha. Maatii kee dhaqee irratti na hirmaate. Maal isiniin jechuun barbaade obboloota koo yeroo gola oolmaa kana keessa jirru jechuudha. Waanuma hojuma maatii kanaatiif hojuma jara kanaatiif uumamne wayii nutti fakkaata miti akkasii miti. Nuti yeroodhaaf isaa wajjiniin turre malee gaafa guyyaan ga'ee gaafa yeroon keenya ga'ee egaa wanti hundinuu yeroo qabamtire dubbisa sagalee waaqayyoo akkana jedha. Wanti bantii waaqa jala jiru hundinuu yeroo qabaa jedha. Kanaaf isaa wajjiniin jiraanna malee gaafa yeroon keenya ga'ee gaafa waaqayyo jedhe isaan biraa immoo gallee jireenya mataa keenya jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maasiniin jechuun barbaade karaa hundaan yeroo waan tokko argattan yeroo qabdan barnoota hafuuras haa ta'uu barnoota idilees haa ta'u jechuudha. Baradhaa karaa onlaayinii dheettaniin tuffatana dhugaa dubbachuuf barnoota amma baradhee xumure kun barnoota baay'ee gaarii barnoota baay'ee guddaa ture jechuudha. Barnoota nama guddaa barnoota amantaan ofii maal akka keessatti jiraatan barnoota baay'ee gaarii ta'e jechuudha. Isa kana keessatti garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf gargaarsa waaqayyoo malee waan tokko gochuu hin danda'an jechuudha. Waaqayyo waa baay'ee na gargaara. Qormaan isaa baay'ee ulfaa ture. Guyyaa hojjechaa ooleen galgala immoo baradhe jechuudha. Guyyaan immoo yeroo argadhettis guyyaa sanaan baradhe jechuudha. Onlaayinii akka bilbila isiniif haa galu. Ga'een kana keessatti qormaan isaa baay'ee ulfaata ture. Sa'a 24 keessatti galchina. Isaan 20 yookaan 30 waan akkasiin nu dhiyaate jechuudha. Kanuma baranne san keessaa qo'annee irra deebifne jechuudha. Kanaaf waaqayyo na gargaaree hunduma isaa xumuree gaafa waaqayyoon isin gargaare yeroo hunduma jedha wanti jechuun ulfaatanii salphaasaniif ta'a jechuudha. Kanaaf maal isin jechuun barbaade obboloota koo baay'een gammadee naaf gammadaa jechuun barbaadeen illee kan dhaqee irratti hin argamne maatii kootu dhaqee irratti na argame. Sagantaan immoo viidiyoo kee kanatti aanes ni dhiyaata. Obboloota kee wajjin karaa onlaayiniitiin barachaa ture in argattu.
Yesus Kristus